Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nagaa fi tika rabbii keessa nuu turaa jechaa oduu gaddaa qabannee dhufne. Tarabbii hin beekanii maal waa godhani jiraachuu keenya of beekna malee guyyaa duunu bakka itti duunu akkaataa itti duunu wanti beeknuu fi nuuraa game tasa hin jiru. Guyyaa beellamni rabbii keessa sakandii muraasaaf achiin tarkaanfannu namootu hadhaa du'aa dhandhamuuf jiraata. Irraan ooltu bara ji'a guyyaa sa'aatii sakandii lakkaa'anna malee. Duuti duudhaa jiruu fi jireenya ilma namaati. Walqixxummaa hiyyeessaa fi sooressaa adii fi gurraachaati. Garri irraa miliqnu hin jiru. Duutee hin beekamin, jiraattee hin mul'atin, jiraattee qaamaan siin argin, duutee rifka keen argin, kana kan rakkoo yaaddoo maatii fi firaa qalbiin alatti rarraatee gaafii galgalaa ganamaa furmaata hin qabne itti ta'ee sammuu boqonnaa dhoowwee aara galfii kutee ijji imimmaan qorsuu dide. Tattaaffiin iyyaafannoo teenyaa imimmaan maatii qalbii rarraatee alatti goggoytee odeeffannoo kana gurra buufne tarii yoo qorsite jenneeti. Silaa addunyaa tana keessummaa dhufne, keessummaan gala qabdi, waaraan rabbumaa. Suuraan argitan dhalataa lammii Itoophiyaa kan ta'e eenyummaan isaa kan hin beekamne ji'a 6 dura balaa konkolaataatiin addunyaa tanarraa lubbuun dabarte. Kibba Yemen kutaa Laajitti reefi isaa mana yaalaa Mustashfaa Ibn Khalduun jedhamu keessatti argama. Gadda nutti dhagahame ibsachaa fuulli rabbii itti haa tolu firaa fi aaliif obsaa fi jajjabina hawwinaaf. Haga ammatti namoota nama kana beeku dhabuu irraa kan ka'e odoo hin awwaalamin reefi isaa mana yaalaa armaan olitti ibsame keessa jira waan ta'eef maaloo haduraa namootan suuraa nama kanaa beeytan keessattuu warroottan qaamaan biyyaa waliin ba'atan Yemen keessa turtan bifa hiriyummaan bifa hojiitiin dhiheenya qabdan du'a nama kanaa warra biraan akka nuu qaqqabsiiftan dirqama lammummaa ba'attan kabajaan isin gaafanna. Fakkaataan akkanaa kan biroo biyya Yemen keessa waan jiruuf jecha reefi ilma namaa tallaajaa irraa boqonnaa argatee awwaalchaa qaamaan biyyee irraa uumame argatuuf dhaamsa lammummaa dhaammanna. Xumura irratti viidiyoo kana sheer gochuun akka wal biraan geeftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Horaa bulaa galatoomaa.